subscribe. Share guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota badhaasa moobaayilitiif idduma isa jirtaniif nagaan keenya salaam dandeenya tan jaalalaa tan onnee irraa burqitu qilleensarraan luujettee isin biraa qabdu arraas akkuma dhiyootanaa qophii ajaa'ibaati qophii amma dura dabarsinee beektan akka ittiin irraa gammaddan abdii qabna akkasumatti arraas qophii ta dureenii caaltu mi'aan siitaan diranii isinii qabannee qophiin tun qophii maaliitii jechuun ooltan qophiin tun qophii mee yoo rageenye wayye mootii rokkam misila lakki daawwattoota kiyyallee yaaddeessite nalla yaaddeessuudha isin jibin hima qophiin tun ta'e ammarra irraan ga'u yaanu mee muuziqaa aartistoota oromoo baay'eedha qophii bashannansiisa waan ta'eef gabaabsineetuma kan isin biraan geenyu ta'a qophii bashannansiisa kun jiru mee muuziqaa aartistoota oromoo baay'ee kan dubaraa kan dhiiraa hedduu akkasumatti diraamaa hojii dalaguus guutuun argaman ta'e isaan kana keessa kanatti hedduu isinitti tolu mee namoo fedha ofii yookaan namni niyyaan namaa takkan taatu namni wanni namni yaadullee takkan taatu namoo adda addaa himatoo badees kan erga dalatte muuziqaa isaa dhaggeeffachuu haalaan itti gammaddu isa kami kan isa yoo muuziqaa isaa guyyaa kana guutuu dhaggeeffachaa isin dabbarre isa kami jennee kan gaafatu ta'a hamma xumura qophii keenyatti nufaana turaan afeerraa keenya yuutuba keenya warri chaanaala keenya kana badhaasa moobaayilitiif haariyaa taatan akkuma jala seentanii sabskiraayib laayik sheer godhu hin dagatina isin jaa waan gootan jedhe isin ni beektan isin jaa gama hundaan kan nufaana turtanis kan nufaana turinis galatoomaa nufaanaan isin hayyee mee keessummaa keenya isa jalqabaa irraa eegallaa hamma xumura qophii keenyaatti isin nufaana nutilleen isin faana isin jaa hayyee mee maqaa kee daawwattoota keenya natti himi coba jangan begitu si kamu dulu jangan lagi deh lah akhirnya kamu suka oromoo hedduu kan jaalatu tertiban deemante musika menjadi itu ya orang tuh ini lagi berdua musika Ismail Musa bereda Ismail Musa din jaalata je akkasuma itti fadhiin nama adda addaa mee isatti aanutti kan inni dabaluudha Ayyee anillee kan hin jaalladhu. maqaa kee daawwattoota keenyaa naaf ibsi Maqaan kiyyalleen Junaydii Yaayaa jedhama. ayyee Muuziqaan kan hin akka lubbuutti jaalladhu Jamaal Usmaayil. Jamaal Usmaayiliin haalaan jaalladhaa jedhu Jamaal akka inni kun si jaalatu beeki ayyee atillee daawwattoota keenya kana mee dura maqaa kee Muhammad Abdullah bin Jama. Muhammad Abdullah ayyee muuziqaa aartii oromoo keessa kan dubaraa kan dhiiraa akkuma jiranitti isaan baay'eedha isaan kana keessa kan ati haalaan jaalattu kan haalaan dinqisiifattu yeroo irra deddeebi'allee isin dabbarre isa kam Hajalu. Hacaaluu Hundeessaatii jedhe gosa keenya hayyuu keenya beekamaadha hayyee maqaa kee daawwattoota keenya kanaaf himi Ayah Ahmad Zumrah Ziyad Ahmad jedhama. Ziyaad Ahmad hayyee muuziqaan ati himee afaan oromoo keessa baay'eedha afaan oromoo hedduudha jechuudha hatta ammaan shidaan taane fidaa akka abdooshii jira kan akka baay'ee jira jechuudha akka abdurrahman sun kana kanuma barbaaddeeyyuu akkasumatti gama muuziqaatiinis hundinuu aartiidha jechuudha isaan kana keessaa kan ati haalaan jaalattu dinqisiifattu hamilee si cabsine yoo deddeebi'aa oole eenyuuni Amma Walija Hadir Marto. Hadir Martuuti jee Hadir Martuun nama si jaalata Ziyaad Ahmad si jaalata laayik godhini si jaa ayyee maqaa kee guutuu Anas Ahmad ayyee Anilleen akkasumatti aartii keenya Hadir Martuu jaalladha. muuziqaa Hadir Martuu yoo deddeebi'aa oole si dabbaruu isaa bareegala Dasna godhana. akkasumatti Hadir Martuu kan jedhamu kun si jaalatu atilleen daawwachaa jiraatti laayik godha ayyee asumaan kana keessumaa biyya isa kaanitti dabaraan faana turaan isin jaa Bushura Adaan jama ayyee Bushura mee muuziqaa afaan oromoo keessaa kanatti haalaan jaalattu haalaan yoo dhaggeeffachaa oolti isin dabbarre mi'aa si dabaluu malee mi'aa duree irraa sirraa dirrifne inni ati haalaan hawwitu eenyu Shukrii Jamaal jee jechuun aartii oromooti jaalatu qabaan jaa ayyee ati yoo eemsin janii maqaa kennitu Diina Ahmed mee muuziqaa afaan oromoo keessaa akkuma daawwattoota keenya warreen si dura kana gaafanne kanatti atilleen gaaffiin sirra geessee jirti isaan oguu gaafachuu gurruu fa'aa dhaga'uun dhabdu jedhee yaada mee muuziqaa afaan oromoo keessaa kana ati haala hin feetu yookaan jaalattu isa kam Hacaaluu Hundeessaa ayyee Hacaaluu Hundeessaati aartii oromooti jabaa keenya ayyee Aliyyi Ahmad Hassan ayyee mee muuziqaa afaan oromoo keessaa kanatti haalaan jaalattu haalaan yoo deddeebitee dhaggeeffatte silleen dabbarre
mi'aa kasumatti dabaluu malee yookaan sirraan bishoofne isa kam jechuudha. Sirba duraa isa sirba faatiyaa. Haa sirba faatiyaa artii keenya beekamtuu jabduu teenyaan jaanii ammallee rabbi biraa dheeressu jaalachuu qabdaan jaa. Hayyee gama keessummaa keenya keessatti aanu dabarra. Sagalee yookaan sagalee hawwatanii gooti. Du'aan shifaa. Duan. Rudaan shifaa. Hayyee mee daawwattoota keenya kana akkuma isaan daawwataa jiranitti gartee wanti yookaan sa'ibban warreen wajji jirtan kana gaafa dhaga'uun ooltu jedhii yaada mee artistoota Oromoo kan keessaa muuziqaa baay'ee dalagan agaratoomanii galaa yookaan dhalootaaf kaayanii warreen diraamaattis warreen muuziqaattis baay'ee jechuudha. Kanaaf isaan kana keessaa kanatti haalaan jaallattu eenyu? Jamaal Ismaa'il jechuudha. Jamaal Ismaa'il hayyaa akka keenya beekamaadha jaalachuu qabdan mirga qabdan jaa. Atis akkasumatti keessummaa keenya keessatti aanu dabarraa jirra. Isin warri qophii keenya amma xumuraatti nuti jirtan galatoomaa viidiyoo keenya warreen eegala haaftanii lammaa jirtan asumaan laayikii keessatti dabalaa deeman isin jaa. Warreen amma silteellee laayikii itti roobtan isin jaa. Hayyaa keessummaa keenya keessatti aanutti dabarraa isin jaa. Hayyaa illee akkasuma maqaan ijoo Usmaan Amin nan jedhamu. Usmaan Amin. Isaan akkaan jaaladhu Galaana Gaaromsa. Galaana Gaaromsa. Hayyee Galaana Gaaromsa jabaa keenya hayyuu keenya jaalachuu qabdan mirga qabdaa. Ammallee jaaladhuun sin jaa. Hayyee asumaan keessummaa keessatti. Anillee maqaan kiyya Shukrii Mustafaa naan jaani. Shukrii Mustafaa. Hayyee Shukrii Mustafaa. Mee muuziqaa afaan Oromoo keessaa kanatti haalaan jaalattu yoo deddeebi'aa oole silleen dabbarre sumatti naa weetu yoo ati yoo kan albama isaa guutuu takka raaftee la xumura dhaggeeffachuu feetu isa kamii jedha gaafi. Gaaffiidha. Ani waltoota Oromoo irraa qayinan jaaladhu kakkiyyaa badhaadhaatti. Qayinan akka malee jaaladhu akka malee sirbataa warra deddeebi'allee nasana jaalladha akka waliin hin jibbisiif. Kakkiyyaa badhaadhaatti. Sirbumataa kan keessaa mee haalaan tola jaalattu sagalee nu jibu ta'u. Sagalee buubi. Salba isaa hamma gaddiin tokko. Garuu tokko yoo ramagaan adoo itti jechuun maal danda'a? Ansiin ta'u kan yaani garuu kanuma barbaachicha keessa isa baru guutuu jaalatta albama isaa guutuu jaalatta isa san keessa tokko hasii galuu jiraate rakkina hin qabu. yaada daga. Amma yaadadhu. Ayyee. Turteen tokko tokko maantana daawwattoonni siifatee bara maantana sagalee si galaafate. Na galaafate jechuudha jedhama. Hayyee daawwattoota hordoftoota keenya mee daawwattoota hordoftoota badhaasa mobaayiltiif kanaan maal jettan? Wanni kun subscribe share guys apa lagi ada apa jadi jajjabeetan isaanirra barbaada jiru. Hayyee hordoftoota badhaasa mobaayiltiif akkuma isin jettan akkuma isin argaa jirtanis dhageettan garuu dhageettiirra harkaa yoo dhageettee amantan moo akka miree kanaaf manni Oromoo kan jiran kun guutuun isin jaalatan isin kabajan bakka guddaa isin qaban akkuma isin argaa jirtan isin filatanii jiran fuuldura biitee malee fuuldura biitaa tolu naani asumaan hamma qophii keenyaatti xumuraa qabtee lammaa kan noo jirtus galatoomis hin jenna kan noo jirres galatoomis hin jenna viidiyoo kana warreen xumuraa qabtanii asii yookaan ila xumuraa noo jirtan viidiyoo laayikii godha subscribe godhuudhaan miidiyaa dhaabbadhaa isin hin jenna badhaasa mobaayiltiif hedduma isin jettanitti.